Akka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo namoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Magaalaa Finfinneetti buufata dhangala'aa qulqulleessuu ijaaruudhaaf dhaabbata ijaarsaa CGCOC jedhamu waliin waliigaltee mallattaa'eera. Piroojeektiin lammiilee miliyoona 1,200 ol fayyadamoo taasisuu danda'a kan jedhame yoo ta'u, maallaqa baankii addunyaarraa argame birrii miliyoona 145 kan ijaaramu ta'uun heeramee jira. Piroojeektichi hawaasa kutaa magaalaa Ekkaa, Boolee fi Lammii Kuraa fayyadamoo kan taasisu gaafa ta'u, waggoota 3 keessatti ijaarsi isaa kan xumuramu ta'uun heeramee jira. Baankiin addunyaa misooma magaalaa Finfinnee tumsuudhaaf deeggarsa garaagaraa taasisaa jiruuf kantiibaa magaalichaa Aadde Adaanech Abeebeedhaan galateeffatanii jiru. Mootummaan marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo jalqabee marsaa sadaffaadhaaf itti fufuudhaaf qophii ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ibsan. Mootummaan Itoophiyaa fi WBO gidduutti mariin nagaa marsaa lammaffaan Taanzaaniyaatti gaggeeffamee waliigaltee malee xumuramuun isaa kan yaadatamudha. Obbo Shimallis mariin nagaa jalqabee karaatti dhaabatee fedhii yookaan gaaffii heera maleessa ta'ee dhiyaateen adda citee ture jedhan. Obbo Shimallis gaaffii heera qabeessa hin taane WBO'n dhiyeessee tokko lamaadhaan ibsu baatanis gaaffii heeraan alaa dhiyeessan dhiisuu akkaataa heera biyyattiitiin karaa nagaa akka qabatan waamicha goonaa jedhanii jiru. Aangaan mootummaa federaalaa kan amma mana hidhaa jiran obbo Taayyee Danda'aa garuu mariin nagaa marsaa lammaffaa mootummaa fi WBO gidduutti gaggeeffamaa ture rakkoo gama mootummaatiin gufachuu kaasuudhaan mootummaa qeeqanii turuun isaanis yaadatameera. Naannoo Oromiyaatti baatiiwwan 6 darbanitti galiin birrii biliyoona 57.1 walitti qabamu biiroon galiiwwan naannichaa beeksise. Bara baajataa kanatti galiin birrii biliyoona 144 walitti qabuudhaaf karoorfame hojjetamaa jiraachuu hooggantuun biirichaa Aadde Maskaram Dabbabaan Faanaa Broadcast Corporative himanii jiru. Karooricha fiixaan baasuudhaaf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu heeranii baatiiwwan 6 darbanittis galii birrii biliyoona 70.1 tokko walitti qabuudhaaf karoorfame galiin birrii biliyoona 57.1 walitti qabamu ibsaniiru. Galii argame kana kan bara darbee yeroo wal fakkaatu madaalame birriin biliyoona 15.2 caalmaa qabaachuu himanii jiru. Tajaajilli oduu Itoophiyaa gamoo haaraa miidiyaa koompleeksii ammayyaa ijaarsisee eebbisiisee jira. Gamichi bakka fayyaa'in mana maree federeeshinii obbo Ageenyaw Tashaagar kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu fi keessummoonni biroon bakka argamanitti eebbifamee jira. Tajaajilli oduu Itoophiyaa erga hundeeffamee waggoottan 81 ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaa bahachaa kan ture ta'uunis ibsamee jira. Itoophiyaa fi Jarman gidduutti dhimmoota barnootaa fi leenjii carraa hojii uumuu hiyyummaa hir'isuu fi hojiilee tumsa misoomaa hojiirra oolaa jiran irratti mari'atamu ministeerri hojii fi kalaqaa Aadde Mufaariyaat Kaamiil himanii jiru. Dhimmoota kunneen irratti ministeera tumsa misooma diinagdee Jarmanitti Dooktara biyyoota Afrikaa kibbaa bahaa fi giddugaleessaa Fiiliip Niil waliin marii bu'aa qabeessa mari'achuu karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin ibsanii jiru. Ministeerri tumsa misooma diinagdee Jarman Itoophiyaatti hojiilee misoomaa deeggaraa turuu heeruudhaan deeggarsi kunis cimee kan itti fufu ta'us dubbatanii jiru. Ministeerri hojii fi kalaqaa Aadde Mufaariyaat Kaamiil hariiroo biyyoota lameenii cimsuudhaaf ejjennoo daayireektarichi agarsiisanis galateeffatanii jiru. Oduu biyya alaatiin ammoo akka COVID addunyaa waliin ka'a jedhamee kan sodaatamu weerara X rakkoowwan fayyaa yaaddessoo ta'an ta'uudhaan himame. Kora diinagdee torbee darbee Switzerland magaalaa Davos keessatti gaggeeffame cinaatti aangawoonni olaanoon biyyoota addunyaa rakkoowwan fayyaa yaaddessoo ta'an irratti mari'ataa turan. Weerarri akka COVID mudachuun dura maaltu godhamuu akka qabu akkamiin qophaa'uu akka qaban irratti balbala cufatanii guyyoota hedduudhaaf mari'atanii jiru. Weerara amma yaaddoo itti ta'ee fi irratti mari'achuudhaaf dirqaman kana yeroodhaaf maqaasaa weerara X jedhanii moggaasaniiru. Dhaabbati fayyaa addunyaa kanaan booda of gatuu hin qabnu weerara as adeemuuf dursinee itti qophaa'uun dirqama jechuudhaan akeekkachiisee jira.
Oduu ispoortiitiin ammoo taphoota waancaa Afrikaan har'a galgalaa morkiin leencota Atlaasii fi bafanaa akkaan eegama. Waancaa Afrikaa bara kanaan biyyoonni waancaa fudhatuun eegamaa turan kanneen akka Gaanaa, Maasiir, Senegaal fa'anii taphichaan ala ta'uudhaan biyya shaampiyoonaa ta'uu tilmaamuun ulfaatee jira. Tapha waancaa Afrikaa 34ffaan galgala kana taphatamuun sa'aatii 2tti Maalii fi Burkina Faasoon morkiidhaan taasisan ni eegama. Biyyoonni lamaan tapha kanaan dura waliin taasisan 21 Burkinaan yeroo 5 yoo injifatu Maaliin yeroo 13 injifachuudhaan olaantummaa kan qabdu yoo ta'u yeroo 3 ammoo qabxii qooddatanii jiru. Biyyoonni lamaan waancaa Afrikaa irratti bara kanaa yeroo 13ffaadhaaf hirmaachaa kan jiran yoo ta'u qabxiin gaariin isaan waancaa Afrikaa irratti galmeessan sadarkaa 4ffaadhaan xumuruudha. Galgala kana taphni xiyyeeffannoo argate tapha leenconni Atlaas bafanaa waliin halkan sa'aatii 5tti taasisan yoo ta'u Morookoon garee qindoomina cimaa qabuu fi taphattoota tapha jijjiiruu danda'an kan of keessatti qabatee tapha kana olaantummaadhaan goolaban tilmaama duraa argattee jirti. Afrikaan kibbaasii tapha kanaan laayyootti waan harka kennitu miti kan jedhamee fi Morookoon bara kanaa yeroo 20ffaadhaaf waancaa Afrikaa irratti qooda fudhachaa kan jirtu yoo taatu erga bara 1976tti shaampiyoonaa taatee bara kana yeroo waancaa itti lammeeffattudha jedhamaa jira. Afrikaan kibbaa waancaa Afrikaa irratti bara kana yeroo 11ffaa qooda fudhachaa kan jirtu bara 1996 shaampiyoonaa taatee turte. Biyyoonni lamaan tapha kanaan dura waliin taasisan 8 keessaas Morookoon 2 yoo injifattu Afrikaan kibbaa yeroo 3 injifachuudhaan taphoota 3 ammoo qabxii kan qooddatan yoo ta'u tapha kanaa Morookoon ni injifattiidhaan tilmaama argattee jirti. Kan hordofaa turtan miidiyaa Wurturaa oduu guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa